Ashama harka fuunee daawwattoota kabajamtoota Oromiyaa International Broadcaster oduu irraa qabnu isin dhageessifna oduu waliin Khalifa Abdullaati. Walitti bu'iinsi humnoota Itoophiyaa fi Suudaan jidduu daangaa irratti dhalate wal dura dhaabbannaa waggoota dheeraa lakkoofsee biyyoota lamaan jidduu ture boqonnaa haaraa jiran dabalata gabaasa kanaatiif akka ta'an wanti isin biraan geenya. Walitti bu'iinsi humnoota Itoophiyaa fi Suudaan jidduu daangaa irratti dhalate wal dura dhaabbannaa waggoota dheeraaf lakkoofsise biyyoota lamaan jidduu ture boqonnaa haaraadha. Loltoonni biyyoota lamaanii daangaa irratti kallattiyyoo walitti dhukaasan arguun taatee isa jalqabaati. Ka'umsi walitti bu'iinsa miilanaa lafa daangaa biyyoota lamaan irratti wal falman Alfashaagaa jedhamu kaaba lixa Itoophiyaa naannoo Amaaraa fi naannoo Suudaan Gadaariif jedhamu jidduutti argamudha. Daangaa biyyoota lamaanii qixaan daangeffamee hin beekamu. Imaltoonni akka jedhanitti Itoophiyaan kan eegaltu lafti diriiraan iddoo itti tulluuwwaniif bakka gadi dhiisuutti. Kana jechuun lafti qonnaan diriiran madda wal dhabdee ta'ee kan daangaa Suudaan keessa jiru jechuun qonnaan bultoonni Itoophiyaa naannicha jiraatan kanatti walii hin galan. Muddee bara 2020 walgahii biyyoota baha Afrikaa Jabuuti taa'ame irratti muummichi ministeera Suudaan Abdallah Hamdookiin dhimma kana irratti muummicha ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad kaasanii turan. Mari'achuuf walii galanii turan garuu lamaanuu hal duree kaan qabu turan. Itoophiyaan badii hawaasa naannichaa irra gaheef kaasaan akka kafalamuuf gaafatte. Suudaan ammoo haalli duraan ture akkasumas itti haafufuu jette. Osoo mariirra jiranii walitti bu'iinsi lammataa Suudaan loltoonni Itoophiyaa haleellaa raawwachaa jira jechuudhaan Itoophiyaa himatte. Walitti bu'iinsi daangaa kun ija seenaa fi seeraa waliigalteewwan durii hiikoon garaagaraa itti kennamus dhimmoota gurguddoo lamaan kan jijjiirama Abiy fidee wal qabatanii agarsiiftuudha jedhan. Ogeessi kaameeraa Reuters kumaraa gammachuu hidhaa guyyoota 12 booda kibxata hidhaarraa gadi dhiifamuu Reuters gabaaseeti jira. Dabalata gabaasa kanaatiif waan qindeeffannee akka ta'an wanti isin biraan geenya. Ogeessi kaameeraa Reuters kumaraa gammachuu hidhaa guyyaa 12 booda kibxata hidhaarraa gadi dhiifamuun beekameeti jira. Akka Reuters gabaasetti guyyoota 12 mana hidhaa ture kana keessatti kophaa hidhamuu kan ture gaazexeessaan kunii fi guyyaa 12 mana hidhaa ture kana keessatti himanni tokkolleen odoo irratti hin banamin kan turan ta'uun beekameeti jira. Reuters abukaattoo isaa waabeeffachuun akka gabaasetti kumaraan akka shakkamee hidhame odeeffannoo sobaa facaasuun gareelee mootummaa waliin wal lolaa jiran qunnamuu fi nagaa fi tasgabbii uummata jeequu kan jedhuuni. Kumaraan akkamiin akka gadi dhiifamuu danda'e Reuters wanti jedhee hin jiru. Hidhaan gaazexeessotaa na yaaddeessee jira jedhuun kan dubbate Koomishiniin Mirga Namummaa Itoophiyaa gaazexeessaan kumarraa gammachuu hidhamuu Reuters balaaleffate. Poolisiinis ta'ee abbaan alangaa Itoophiyaa hidhamuu isaa irratti yaada akka kennan gaafatee deebii dhabuu himeera. Waggoota 10 oliif Reutersiif kan hojjete kumaraan kamisa muddee gaafa guyyaa 24 bara 2020 wayita to'annoo jala oolu ijoolleen isaa baay'ee rifatanii iyyaa akka turanii ergasiis sammuun isaanii jeeqamaa akka ture haati warra isaanii Hawwii Dassaalanyii yeroos BBC itti himanii turan. Manneen hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti ammallee lammiileen Itoophiyaa kumaan lakkaa'aman dararamaa jiraachuu jaarmiyaan mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch gabaaseeti jira. Hidhamtoonni haala iddootti tursiifaman jiru komachuun jaarmiyaa kanatti kan himatan kutaa dhiphoo keessatti yeroo dheeraadhaaf walitti heddummachuun akka tursiifamanii fi eegdonni giddu galichaa akka isaan dararaa dubbatan. Gabaasa dabalataa akka asii gadi kanatti simbiraan geenya. Manneen hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti ammallee lammiileen Itoophiyaa kumaan lakkaa'aman dararamaa jiraachuu jaarmiyaan mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch ibseeti jira. Hidhamtoonni haala rakkoolee mana hidhaa keessatti isaan mudachaa jiru komachuun jaarmiyaa kanatti kan himatan yoo ta'u kutaa dhiphoo keessatti yeroo dheeraadhaaf walitti heddummachuun akka tursiifamanii fi eegdonni giddu galichaa akka isaan dararaa jiran dubbatan. Maqaan kiyya Amin Usmaanin jedhama. Nuti hidhamtoota mana hidhaa Saudi Arabiyaa Jidda Shumeysii jedhamu keessatti argamnudha. Yoo xiqqaate waggaa tokko baatii 9 fi hanga baatii 8 as keessa jirra badii tokko maleedha. Iyyannee nama nu dhaga'us dhabnee nama nu birmatu hin arganne. Nuti biyya kana kan dhufneef hannaaf yookiin waan biraaf osoo hin taane dalagannee ofis jijjiirree biyya keenyas jijjiirree hirkattummaa jalaa baanaa fi kana osoo beeku mootummaan rakkoo tana keessatti akka lammii biyya hin qabnetti maaf fi amma sadarkaa abdii kutannaa irra geenye jira dhugaa dubbachuudhaaf. Rakkoolee isaan mudachaa jiruun ji'a onkololeessaa fi sadaasa dabran keessa yoo xiqqaate namoonni 3 ajjeefamuutu himamam. Human Rights Watch ibsa baaseen Saudi Arabiyaan baqattoota miidhama keessa jiran manneen hidhaatti hatattamaan akka gadhiistuu fi iddoowwan namoonni walitti guuraman kanneen murtee isa dhumaaf qofaaf akka fayyadan gochuu akka qabdu jechuun akeekkachiiseeti jira. Mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti lammiileen Itoophiyaa ODUU Amnesty International beeksisuun ni yaadatama. Biyyattiin lammiilee biyyoota garaagaraa irraa gara isheetti baqatanii jiran dararuu irraa akka of qusachuu akka qabduu fi akkasumas giddugalli baqattoonni itti walitti guuramanii kan sadarkaa isaa eeggate ta'uu akka qabus dhaabbatichi gaafateeti jira. Dhaabbatichatti qorattuun mirga baqattoota Naadiyaa Hardamaan biyyoota dureeyyii keessaa tokko kan taate Saudi Arabiyaan baqattoota hidhuu isheettiif dhiifamni tokkollee godhamuu fi hin qabu jechuun dubbatan.
Gama ODUU biyya alaatiin Daayirektarri dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom Chaayinaan qorattoota isaaniif hanga ammaatti hayyama kennuu dhabuutti hedduu aaruu ibsaniiru. Dhaabbatni fayyaa addunyaa vaayirasii jalqaba Chaayinaa keessatti bineensota irraa ka'uun gara namaatti ce'ee jedhamu kana akkamiin akka eegalee fi namatti akkamiin akka ce'ee qorachuu ogeeyyii 10 qabu kan ji'aaf Chaayinaa turan ergaa jiraachuun dhaga'amee jiran dabalata gabaasa kanaatiif akka ta'an waan simbiraan geenya. Gareen dhaabbata fayyaa addunyaa yookaan WHO'n ka'umsa weerara COVID-19 magaalaa Chaayinaa Wuhan qorachuuf jedhu Chaayinaa akka hin galle dhorkamee ture. Akka dhaabbatni fayyaa addunyaa kun jedhutti buurri rakkoo kanaaf viizaa argachuu dhabuudha jedhan. Dhaabbatichi Beejiing waliin yeroo dheeraaf erga mari'achaa ture booda ji'a darbe qorannoo gaggeessuuf hayyama kan argate ture. Vaayirasiin kun dhuma bara 2019 Chaayinaa bulchiinsa Wuhan keessatti jalqaba mul'ate. Daayirektarri dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom Chaayinaa qorata isaaniitiif hanga ammaatti hayyama kennuu dhabu hedduu aaruu ibsaniiru. Ibsa Jeneevaarraa kibxata kennaniin adeemsa keessoo hojii kanaaf hayyama kennuu yeroo gabaabaa keessatti akka xumuramu Chaayinaarraa wabii argachuu himaniiru. Qondaalota olaanoo Chaayinaa waliin haasa'aa akka jiraniif ergamni kun WHO fi garee idil addunyaa kan dursa kennuuf akka ta'e ibsuun himan. Dhaabbatni fayyaa addunyaa vaayirasii jalqaba Chaayinaa keessatti bineensota irraa ka'uun gara namaatti ce'ee jedhamu kana akkamiin akka eegalee fi akka namatti ce'ee qorachuuf garee ogeeyyii 10 qabu kan ji'ootaaf Chaayinaa turan ergaa jira. Ji'a darbe qorannoon kan ji'a jalqabaa bara faranjoota bara 2020 takkatti akka eegalamu gabaafamee ture. Ogeeyyii 2 dhaabbatichi Chaayinaatti erge keessaa tokko deebi'uu fi inni biroon biyya sadaffaa akka turu godhamu hoogganaan yeroo balaa dhaabbatichaa Maayikiriyaan ibsuu Rooyiters gabaaseera. Tolega kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa International Broadcast oduun irraaf qabannee isiniif dhiyeessine kanaan gaammaatti simbiraan gahaa ture kana fakkaata. Qopheessee simbiraan gahuudhaan kan isin waliin ture Khaliif Abdullaati gama ogummaa teeknikaa kaameraatiin kan waliin ture Ahmadiin Abdurmaani oduu teenya biraatiin hanga ol deemnutti nagaan nu tura.